keenya kanadha jechuudha. Hojii kana keessatti immoo waan baay'ee sirraa eeguuf dirqamna jechuudha. Ofii isaaniitti qotanii kan hojjetan fatti fakkaata. Ani immoo dura waan isirraa dhaga'eef. Deddeebi'ee namoota baay'eedhaan qaama baay'eedhaan miidiyaa garaagaraatiin deddeebi'ee waan haasa'amuu qabu. Fiilmichumti chaalenjiidha. Miidiyaadhuma irratti illee yeroo dheeraaf qilleensa irratti haasa'amaa waan qabu ture. Amaanu'eel Taaffasaa. Amaanu'eel Taaffasaa. Shibba garagaan dhuftanii episoodii keenya not to laugh. Baga nagaan. Anyways, ara episoodii keenya saaraa ni waraabna. Episoodii keenya not to laugh jedhu nuyi kolfuudhaan isaan immoo nu kofalchiisuudhaan episoodii jalqabaa episoodii tokkoffaa waraabna irraa keessa seenee sinaa somnaa asitti nama ta'etu episoodii kana yeroo bannu loogoo keenya akka bannuuf waan ta'e nu ishee banneem buna dhugnee gara episoodii keenya jalqabaa waraabutti deemna. Reedi dhabni? Baay'ee gaarii. Produusaroonni keenya meeshaa nuuf fiduu. Not to laugh moo not to laugh wanti jedhamu sun afaan Oromoon qabu. Afaan Oromoodhaan geggeessina wanti maaltu fa'aa kan faranjiyaatu nutti kennu naan. Yaalii kolfuu dhiisuuf. Maal ammas Try not to laugh. maal ammas wanti sii galeera taanaan amma Kolfii dhiisuudhaaf yaalii kolfuu dhiisuudhaaf godhamu. No afaan Oromoodhaan hojjenna taanaan Ingiliffuma ammaa barreeffamaadhaan. No hin jedhinamu afaan Oromoo International. Nee. No. Okay. Fida. So episode keenya jalqabaa actually episode waan hafan keessa Amaanu'eel jira kana booda. Okay. Kan kee waaqa beeka. Ati gidduu yeroo si mijate dhufta. Daawwattoota keenyaa fi Amaanu'eelis kana booda episode waan itti aanan I hope hundumaa keessa jira hidhiitii yaada. Hunda keessa teenyee What a generation. Milkeessan immoo fedha isaa yoo ta'e kana booda La namoonni xiqqoo ishee sababii kaaraakterii isaan ittiin diraamaa hojjetu sana jibbanii fi ta'u. So yeroo keenya fayyadamuudhaaf ishee kanaan shoo keenya hin jalqabna asumaan. Wanti kun maal jettanii? Loogoo ittiin jalqabnudha. Loogoo shoo keenya ittiin jalqabnudha. Inni gadhiiseera. Si gargaarudha. Baay'ee gaariidha. So nice. Loogoo keenya isa kana jechuudha. Bareedu miki. Wow! Loogoo keenya kanadha. Loogoo keenya kanadha jechuudha. Dolobia. So mucaa kuni. Thank you dhugaa. Maaloo. Itti yaadee manaan qabaatu. Kun dookumentii guddaadha baay'ee. Dhugaadha. So story keedha. Even nuyi loogoo biraandiiwwan kanayyuu baasuu yaadneeti. Ijoollee produusaroota keenyaa kuniyyuu yaadannoodha. Baricha warreen kun wajjin hin jira waan jedhuufiyyuu ba'uun qabu waan jedhamu kuniyyuu biraandiin falmii ture jechuudha. Sponsorship isaanii. So yaadannoof mana isaa keessaa godhatu. Galatamaa dhugaa. Baay'ee. Miikini carraa kanaan. Gammachuun koo guddaadha baay'eema. Waaw Dolobia. Thank you. Ammoo yaada isaa ibsatu booda kaameraa keenya fi kinoo yaadannoof haa ta'uuf jenneeti. So episoodii keenya jalqabaa kanaan kan jalqabnu maaliif erga Dolobiyaatiin booda episoodii kana wajjin hojjennu shoo irratti wajjinis kan dubbannu lammata hojii naashinaal irratti yeroo amma baay'ee pop-up godhee baay'ee ilaalamudha Dolobiyaanii nus deemnee ilaalleerra. Amaanu'eel immoo taatoo biyya kana keessatti jabaatee wajjiniin sappoortii faaktarii ta'e yeroo kan hojjetu baay'ee gammanna. Ispeeshaali immoo kiruu keenya keessaa gaafa ta'u dachaansaa gammachuudha. So waan tokko lama akka hidhus nan barbaada. After all garuu innis itti yaadee wanti hin godhu waan hojjete waan ta'uuf itti yaadee kiyya maal hin jedhu mana isaa keessaa godhatu. Lammata kana immoo gaafa laalu kana hojjedheen ture amma maaltu narraa eegamas. Assignment mataa cabsaa walitti ta'u.
Mataa dura godhatu. Mataa dura kaattee mataa cabsaa ofitti ta'u. Kan sidibees hin himne. Dhugaa dubbachuuf hojii akka fiilmii kanaa tarii akka carraa ta'e yeroo keessa nagahuu danda'a jedhee yaadu. Sababiin isaa hojichi hojii baay'ee guddaa ture darbee immoo yaaddeetta hojii jalqabaa irratti hojii gaariif akkas jaallatamaa gaafa hojjettu miira kan biraa qaba. Kanaaf yoo hojiimti kan biraan yoo dhufe akka kanaaf haan ta'u tokko lafa argitaniitu ka baay'ee dadhabbiinsaa guddaa ture hojichi baay'ee dadhabsiisaa ture. Isa yoo koomedii hojjechaa deemtee immoo hojii akkas tiraajeedii ta'e keessatti gaafa hirmaattu chaalenjiin isaas guddaa ture. Chaalenjiin isaas fiilmichis kiruun wajjin fiilmicha hojjenne waan hundumti isaa waan addaa ture waan ta'eef waan akkasiitu irra deebi'ee naga'ee. Si gahuu dhiisuu danda'a. Irra deebi'ee naga'ee kana caalaan rakkadhe akka itti natti tolu. So dhugaa dubbachuuf immoo kan akkasittiin yaadee qaamni hojjechiise namni hojjete warri hojjetan dhugaa baay'ee gammadeera. Amma maaliifi? Galanni keessan guddina aartii keenya. Amma maaliifi? Amoon namoonni tokko immoo jiru hojjedhaati argadha. Namni hojjete hin argata. Anatu fide footoo kana yaadichi son kooti. Footoo kana barbaadee fiduun hojii kooti. Footoo kwaalitii qabu fiduu irratti gaheen isaa jira. Kan bira jiru kwaalitii hin qabu. Gaafachuuf irra kanneen. Dhugaa dubbachuuf baay'ee majaaladheera gamanumaan baay'ee hangidaa yookaan baayiluun gidaa galatoomachuun barbaadanii barreessaaf daayireektara fiilmii Dolooviyaati. Baay'ee mana jabaadha. Giruumeen immoo siruma isaa baay'ee nama taatummaadhaan beekamaadha gaannaa. Hojicha irratti immoo baay'ee waan guddaa irraa baratta taatummaa sana keessattis. So nama guddaadha isaaniin galatoomaan jedha kiruun fiilmii Dolooviyaa baay'ee isin jaalladha. Isin warri kan hojjettanis ulfaadhaanii fiilmiin Dolooviyaa baay'ee malaalamaa jira amma. Magaalaa biyya kana keessa jiru Hawaasa, Adaamaa, Bishooftuu, Finfinnee kana keessa ilaalamaa jira. Warreen daawwannee gamanumaan daawwadhaa fiilmii afaan Oromoos qabudha. Afaan Amaariffaan qophaa'e. Fiilmii indaastirii fiilmii biyya kanaaf kaka'umsa guddaa uumedha. Dolooviyaan kuni. As waan Dolooviyaas waan aayiduu ture chaalenjii isaa akkam ture dhuma buna dhugaatii ammasitti akkam ture waan tokko lamaa jedhu. Ajedhu. Fiilmiin Dolooviyaa dubbadheera natti fakkaata. Fiilmichumti chaalenjiidha. Tokko anaaf jechuudha. Lammaffaa immoo Amaariffaan dhufe. Gaafa Amaariffaan dhufu anaaf chaalenjii kan biraadha. Amaariffaattiin suuqii deeman qofa nama beeku. Fiilmi Amaariffaa guddaa hojjetta gaafa jedhamu chaalenjiin isaa naasuun isaa guddaa. Guyyaa 2-3 mataan na dhukkubeera. Isuma yommuu iskiriiptii baay'ee guddaadha waan fiilmicha wajjin ol madaalu waan ta'eef sana qayyabattee karaaktericha hubachuun fiilmicha hubachuun kan biraa. Taatoo jabaa biyya kana keessatti beekamaa wajjin waliin tokko taatee hojjechuun kan biraa chaalenjiin isaa. Kiruu haaraatti gaafa dhattee dabalamtu immoo siluma isaa fakkeenyaaf nama wajjin hojii hojjettee hin beekne tokkotti gaafa dhattee dabalamtu inni immoo chaalenjii guddaadha jechuudha. Sababiin isaa amma ol bartutti amma ol simattutti maal jettee kana hundumaa keessatti egaa dabarree bakka piroodaashiniitti chaalenjii jirus akkuma waliigalaatti chaalenjii jiru baay'ee isaa keessa dabarree hojichi gaafa dhufee bareedee akkasittiin saba duratti argamu immoo baay'ee masitti tola. Yeroo hojjennu dhugaa dubbachuuf riizaaltii isaa yaadaa hojjetta. Firiin isaa maal akka fakkaatu yaadaa waan hojjettuu fi si gammachiisa chaalenjiin isaa dadhabbiin isaa baay'inaan halkanidha kan inni waraabame waan ta'eef halkan sa'aatii 3 keessa lagatti gadi kaataa laga keessa bultaa. Kanaaf chaalenjiin isaa salphaan turre garuu immoo iyya addaa firiin isaa maal ta'a waan jiru waan ta'eef chaalenjiin ammam cimaa tureyyuu hin gammaddaa jechuudha. Kanaaf iyyuu maaltu sitti tola beektaa? Waan cimaa wayii keessa gangalattee gatiitti baaftee maal jettee gaafa firii gaarii argattu nama gammachiisa. Kanaaf fiilmiin Dolooviyaa akkuma waliigalaatti anaaf jechuudha. Chaalenjii guddaa ture, fiilmichi guddaa ture, hojiin isaa milkaa'ee akkasittiin saba gidduu jira. Dhugaa baay'ee maaltu toleera baay'ee. Interesting. Miikii akkamitti argiteeti? Ammoo fi fiilmicha ka. Ammoos fiilmichas. Dursee hamma ta'e tokko odeeffannoo saamuun nutti himaa ture. Gaafa dhaqee argu garuu isa
isa dhagaa turre sanaa olidha. Production sadarkaa akkamii irratti hojjetamuu akka danda'u, biyya kanatti yaada akkamii, kontentii akkamiin hojjetamuu akka danda'u, al tokko tokko waan hojjechuu hin dandeenye wayii yaaddu miti madhiista. Yooma yaadiyyuu isii dhufee kun lafarra kaa'uun ulfaata waan jettuuf hin dhiista, garuu sadarkaa sanaatti yaadamee hin hojjetama jedhamee tarkaanfii fudhachuu jalqabanii hojjetanii immoo nutti agarsiisanii naannoo eeriyaa fiilmii nama jiruuf waan ajaa'ibaadha jechi. Caalaadhumatti immoo nuuf immoo ispeeshaalii wanti godhu maaloodha, hojii kana keessa amootu jira. Carraan akkasii ilaal, carraan akkasii baay'ee siin dhufu. Gaafa dhufu garuu carraan akkasii dhufuusaa ispeeshaalii akka inni ta'e kan godhu akkaataa itti fayyadamtudha. Amoon accept godhee afaan Oromoo qofatu hin taane Amaariffa qabaa, nama aaktara biyya kana keessatti sadarkaa duraarra jira jedhamudha. Fiilmii hedduu nama hojjetedha. Namuma aaktarii akka sanaaf iyyuu immoo fiilmii baay'ee guddaa jedhamudha. Namichi iyyuu ammam akka argineen beenu jenerii haaradha. Isaaf iyyuu fiilmii ulfaataa akkasii carraa argattee immoo amoon gaafa akkasitti wajjin hojjettu carrichi dhufuuni bakka waaqayyo al tokko tokko ilaal utuma deebi'eeyyuu hin dhufu ta'e. Once in lifetime wanti sii dhufu jira. Jireenya kee keessatti carraan tokko wayii sii dhufu jira. Bakka carraa sana garuu sirreessitee itti fayyadamuu dandeessettaaf hin dandeenye ati sirreessitee itti fayyadamtee baay'ee hojjettee koomitimentiin kee hammam akka itti dhamaatin beekamaa akka ajaa'ibaatti waan ati hojjettee kanaaf nuuf gammachuu dabiliidha. Nuuf hojicha akkasii hojjetamuu arguun lammaffaa immoo amoon keessa jiraate akkasitti arguun jechuudha. Galatoomni. Baay'ee wanti na ajaa'ibe garuu maal akka ta'e beektaa? Naannoo keenyatti waan akkasii baay'ee baratamaa miti malee kun wanta miidiyaadhuma irratti illee yeroo dheeraaf qilleensa irratti haasa'amaa waan qabu ture. Hojii amoon hojjetee jechuudha. Deddeebi'ee namoota baay'eedhaan qaama baay'eedhaan miidiyaa garaagaraatiin deddeebi'ee waan haasa'amuu qabu ture. Gammadaa shoo irratti hin argee isaan ala hagas mara hin argine xinnoo ishee egaa nu bira wantoota akkas akkasii jajjabeessuun dinqisiifachuun. Wantichoo beekteetiin waan irratti hubannoo qabaattee nu yaafamma waan baay'een isaa nu duwwaa miti fakkeenyaaf kaleessa daayirektara afaan Amaariffaa jabaa wayii wajjin waan ta'e haasofnaayyuu achi keessa waa'ee fiilmii kanaa kaasnee idduma kana dura namoonni achi keessaa warqii baasaa turan keessa dhaqanii kan hojjetame itti fakkaate malee ofii isaaniitti qotanii kan hojjetan fa'aatti fakkaate. Ani immoo dura waan isarraa dhaga'eef. Garuu lafa jala hamma san ani idduma xiqqoo bakka inni itti du'u sanfaa kan qotan malee kaan achi jala inni deemamu sun isuma jarritti hojjetan natti fakkaate. Hundi isaa qophaa'e. Kanaaf ogeessota taatee aarticha keessa jiraattee waa'ee aartii waan sana wajjin obseshinii gaafa qabaattu hin dinqisiifatta wantoota akkasii. Isaan immoo amma isaan immoo kiruun suni kiruuti baay'ee dinqisiifattudha. Hojii amma kana nama hojjete. Kiruun sun immoo amma akka isaan nama dinqisiifatan argiteetta bani. Lafaa ka'anii akka rukutanii. Amaanu'eel Taffasa. Amaanu'eel Taffasa. Inni akkasii nu biratti baramaa miti ilaal. Wantoota akkasii baay'ee jajjabeeffamuu qaba. Hojjette taanaan waan dandeessu qofaaf miti waan akkaataatti dandeessu sana hojjettee gaafa argisiistu lafaa ol kaatee namaaf harka rukuttee appiriisheetii gootee dinqisiifachuun sun aadaa akkasii nu bira jiru taanaan. Kan jedhamu hojii fiilmii kanaa keessatti eenyudha kan fiilmii kana baay'ee dinqisiifatu warra fiilmii beeku warra piroodakshinii beeku jechuun keessumatti iyyuu anama dhugaama sitti himaa haasa'ee beekamti yeroo mal wajjin haasa'u. Fiilmii kana keessatti wanti dinqisiifadhu inni jalqabaa namoota sadiidha baay'ee jechuudha. Baay'aadha. Daanii Mucaasa Editeraa Eelaa yookaan Eliyaas Siinimaatoogiraafera sana. Wanta yaadan wanta barreeffame sana fudhachuudhaaf yookaan gara viidiyootti fiduudhaaf gatii isaan baasan dadhabbii isaan dadhaban waan isaan ta'anii teessee dinqamta. Jechuun sadarkaa isaaniitti piroodakshinii yaadan sadarkaa isaaniitti ogummaa kana yaadan dhuguma sitti himuu fi barumsa guddaa wayiidha callumattee teessee boolla isaan illee hin jiru. Wanta barbaadamtee jirtu sana fudhachuudhaaf jechuudha. So
namoota piroodakshinii beekan, namoota dadhabbii fiilmii keessa jiran, maal keessa jiran keessattuu amma garaan keenyaatti muraasuma miti reekaa warra afaan Amaariffaa fiilmii sana eebba isaa irratti jiran amma namoota fiilmii beekaniif namoota baay'inaan hojii piroodakshinii keessa jiranidha waan ta'eef attamitti dhufa attamitti akkasittiin waraabamee kun akkasittiin ediit ta'ee dhufaadha kan isaanii. Waa'ee aaktingiirra waa'ee mastoorii sana yookaan seenaa fiilmii sanaa barreessuurrayyuu akkamittiin akkasittiin waraabame ediitii ta'ee dhufa waan ta'edha baay'ee soo kan hin dinqisiifadhu anumti kan hin yeroon daarka rukutu warra kiruu piroodakshinii sana. Isa taatummaa shaakaltee daayireektirriyyuu sitti wocee kanan sirraa barbaada kana naa fidii kan akkasitti aaktinaa godhu maal jedheen fidda garuu isaan kan si dhibeessin himne baay'inaan utuu gara piroodakshinii irra hin galin yookaan immoo waraabbiitti hin galin wantoota baay'ee isaa dursanii waraabanii dhufamoon nu fedhanii ediit godhanii shaakalanii maal jedhanii gara waraabbiifaatti gallasii galee dadhabbii isaan dadhaban waaw. Piroodakshinii waanuma dinqii waan guddaa bartaa kanaaf hojii guddaadha dhugaa dubbii. Beekamaa soo walumaa gala amoon isa sumaan jabaadhu taankii waan nutti agarsiisteef deemtee waan nu boonsiteef. Galatoomii ati hundi keessan warri lafa kana jirtan illee galatoomaa. Wanta ani garuu dubbatiin darbuu hin barbaanne gara dhumaatti ilaal fiilmii sana keessatti ammoo yeroo arganii poosterii irratti gaafa ammoo arganii hundumti keenya waan hojjenne godhanii natti haasaa turan. Fiilmiin keessan yoom eebbifamu? Fiilmii keessan baay'ee dinqiitu. Anamma inni kuni dhugaadha baay'ee manitti bu'uuna jechuudha. Tiimii keenya keessaa kiruu keenya keessaa namni akkasii ba'ee hojii sana hojjechuun nuunis akka waan bakka nu bu'etti nuunis qaama hojii sanaa taanee duukaa himamu amma geenyutti jechuudha. So sitti boonneerraa baay'ee piraawudii gooneerraa amma immoo hojii baay'ee ulfaataan dadhabbii akkasiin hojjetamu keessa seenee hojjetee kan arges jalqabni sidha waan ta'eef hojii kana keessatti immoo waan baay'ee sirraa eeguuf dirqamna jechuudha. Dhuunfattee hojii kan keetiin dhuunfaa keetiin immoo dhuunfattee piroodiis gootee barreessitee daayirektii gootis haa ta'u hojii kan keetiitiin bifa kana fakkaatu yookaan kanaa oliin immoo akkati dhuftu abdiin qabaa sirraanis eegaa baay'ee sitti booneerraa baay'ee gammanneerraa piraawuduuf. Thank you. Galatooma haadhaati. Bakka biraazer. Yaa soo kanan jedhin darbuun xiqqoo hin cimu. Okay, waa'ee kan hojjettee isa dhufe kana akka normaalittis bira darbuun hin cima hojiin oollee soo hojiin hojjennee si after all. Okay, waaqayyo carraa nu kennuun joorni dheeraa waggoota 3 dhufne malee fagoodhaa fagoo soo jiraanne appreciationiin keenya akkas dabala. Wal baruun fi wajjin jiraachuun keenya kreditii wal dhabsiisuu hin taa'inidha. Wantichi achi deemtee soo hojjettee akka miikiin jedhedha after all. Nu waa wajjin ooluuf namoonni beekamaan jennu faa fakkaataadha. Si galee soofnee wal saanu fakkaataman no. Kunisuma dhugaatii akka miikiin jedhe waan guddaa eegnaa nuyi isaa taanu hundi keenya iyyuu kanadha gaafa sirkoo season 3 jalqabnee waaqoon hin jiru dhamee ani jechaa turanii miikiin boroo deemee piroojeektii guddaa tokkotti akka hirmaatu expectii goona. Dhiisnee iyyuu afaan Oromootti gartee amoon deemee hojiiwwan biraatiin kana waan taane aartii keenyaafis vaaliyuun daballu. Ammoo jabaadhuu sitti boonneerraa baay'ee si jaalannaa. Asumaan gara episoodii keenya haadhatti dabarraa inerjii kanaan buna keenya dhugaa. Nattulaaf. Mee nu kolfisiisaa mee kottaati.